Harka fuunee kam jirtu daawwattoota keenyaa kun waliif miidiyaa kan karaa toora YouTube keenyaa isin qaqqabu. Baay'een daawwattoota keenyaa guyyaa har'aa immoo biiroo injiinar Araarsaatti argamnee isaan dubbisnee jirra. Injiinar yeroo keessan irraa qoodanii iddoo kanatti argamuudhaaf gaaffii keenyaaf qophaa'u ta'uu keessaniif ulfaadhaa. Sinis galatooma. Mee maqaa keessanii fi hojii keessanii nutti himaa. Ani maqaan koo Injiinar Araarsaa Abdataan jedhama. Yubaa Consulting Engineering PLC'tti hojii raawwachiisaa dhaabbataati. Kana qofaas miti dhaabbilee waliif baay'ee isaanii keessatti immoo boordii ta'ee hojjechaa ture amma fakkeenya ofirratti waliif dhaabbata daldalaa waliif keessatti daldalaa industirii waliif keessatti barreessaa olaanaa boordiiti. Akkasumas immoo waggoottan arfan darban keessatti immoo waldaa aksiyoona konistirakshinii waliif keessattis barreessaa boordii ta'ee hojjedheera, abbaa herreega boordii ta'ee hojjedheera. At the same time ammas immoo waliif agiroo industirii keessattis immoo barreessaa olaanaa dhaabbataati. Dabalataanis immoo dhaabbileen ani akka dhuunfaatti ofii kootis qabu jiru. Isaan immoo diligent wholesale and retailer kan jedhamu kan hojii kompiitaraa irratti hojjetu akkasumas immoo software development irratti kan hojjetu jira. Dabalataan immoo dhaabbanni sadaffaan kan koo Yubaatti taansee diligent taansee sadaffaan kan jiru immoo AGLD kan jedhamu mana maxxansaa nan qabaa naannoo yaa'ii Gullalleetti argama. Isarrattis hojii gaggeessaa olaanaadha. Injiinar Araarsaa Abdataa mee eessatti dhalatanii eessatti guddatamee haalli guddina isaanii maal fakkaata? Ani kan inni dhaladhee guddadhe godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda qotee bulaa Xulee jedhamtutti magaalaa Amboorraa naannoo kiiloomeetira 9 irratti argamti. Akkuma nama baadiyyaatti dhalatee guddate tokko maaliinan guddadhee Injiinar Araarsaan akkamitti guddate jettanii na gaafattanii re'ee tiksaan guddadhe jechuudha. Re'oota tiksaan guddadhe umuriin koo amma naannoo waggaa 7tti akkoo koo biratti guddadhe. Mee asirratti re'een ulfaattoo amalli ishee gaafa eegan amalan qabdu jedhamti. Re'een baay'ee ulfaatti. Re'ee eeguu jechuun chaalenjii yookaan immoo rakkoowwan baay'ee si barsiisti re'een. Si dhokattee gaafa seelaa baddu jira. Bineensonni baay'een naannoo keenyatti immoo re'ee adamsanii nyaatan baay'een isaanii jiru. Isaan irraa eeguudhaaf gaaf jettu karaa tokko immoo midhaan namaa yookaan wantoota baay'ee balleessi re'een. Re'een gamna waan taateef ishii bulchuun iyyuu wanta baay'ee ulfaataa ture. Ani dhaladhee naannoo ji'a 3tti akkaan kun haadha kootii yookaan akkoon kun fudhatanii na guddisanii amman waggaa 7 mana barumsaa galuudhaaf gahutti isaan biratti guddadhe. Sanaa booda mana barumsaa Xulee sadarkaa tokkoffaa kan jedhamutti kutaa tokko bara 1991 galee. Bara 1991 kutaa tokko galee amma bara 1998tti maatii koo bira taa'ee hanga 8tti baradhe. Sanaa booda mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaatti 9 hanga 12tti baradhe. Haalli ani ijoolleen wajjin guddadhe faana reaakshiniin yookaan immoo haasaan nuti goonu wanta baay'ee hawwataa ture. Miira dorgommiitiin jechuudha mana barumsaatti kan nuti barachaa turre. Ani mana barumsaa otoo hin galin dura gaafa re'ee tiksasiin jedhu sana qubee afaan Oromoo barreessuu isaas ta'ee jechuu isaas ta'ee hunduma isaa re'ee otoo tiksuun fixee gale mana barumsaa waan taateef. Eenyu sin barsiise yeroo sana? Ijoolleen nu dursan nurra mana barumsaa galan jiru turan. Isaan kun akkasii jedhanii gaafa haasa'an nuti akkamitti barreeffama maal isaan jala deemnee barra turre. Kanattiin mana barumsaa otoo hin galin qubee afaan Oromoo barreessuu dubbisuu fi jechuu isaa kan hin baree gale jechuudha mana barumsaa. 91 gaafa mana barumsaa galu mana barumsaa raas kilaasii koorraas yookaan kutaa koorraas tokkoffaan ture gaafa mana barumsaa tokko bara 1991 qabee hangan yuunivarsiitii galutti yani kilaasii irraa tokkoffaan ba'an ture. Barataa qaxalii turtanii jechuudha. Baay'ee. Kanaaf miirri dorgommii nu gidduutti jira ture. Ijoollee 3 na yaadadha. Tokko amma akkuma koo injiinaradha. Tokko immoo public health barateetu inni gama fayyaa qabatee jira waan taateef sadan keenya ispeeshaalii chaalenjii guddaadhaan dorgommii guddaadhaan qabxii manni barumsaa galmeessee hin beekne galmeessaa dhufne nuti sadan keenya waliin wal dorgommiidhaan akkuma lixa shawaatti sanii ministirii kutaa 8 gaafa qoramu lammaffaan ture. Parsantaaliin koo 100dha. Averejin koo naannoo sana mana barumsa keenyatti kan dhagahamee hin beekne 85 kan fide yeroo sana. Sa'aatii sanatti namni hamma sana galmeessee hin jiru mana barumsaa keenya dhaabbatetti kanaaf homaan jedhu jechuudha barnootaan qaxaleeruun ture jechuudha. Mee erga kutaa 8 achi barattanii kaatanii high school jechumatti Ambootti barattanii?
Haayiskuuliin mana barumsaa eenyumtuu beeka mana barumsaa Amboo qophaa'ina namoota baay'ee oomishee baase kan akka Profeesar Gabbisaa Ejjitaa fa'aan kan itti baratan Dr. Mararaa fa'aa argitaa isaan kun kan itti baratan itti barannee baane disipiliiniin mana barumsaa sana keessatti jiru baay'ee ulfaataadha. Yuunivarsiitiin argitu waraqaa eenyummaa malee mana barumsaa seenuu hin dandeessu, yuunifoormii baaftee harkatti qabattee seenuu hin dandeessu. Disipiliinii waan baay'ee achi keessaa barre dabalatti immoo gala liidarshiippii geggeessummaatti immoo kutaa tokko qabee kilaas ripireezentaatiivii yookiis immoo moonitariin ture yookaan bakka bu'aa kilaasiin ture waan taateef nama adabuun jira. Barataa jeeqee adabuun jira. Ani immoo sababiin maatiin keenyaa fi manni barumsaa naannoo sa'aatii daqiiqaa 15 deemta. Baay'ee walitti dhiyoo waan taateef barsoonni mana barumsa keenyaa dhufanii mana keenyatti beeku maatii keenya waan taateef nan sodaadha. Maqaa keenyaaf ilaa ilmi keessan akkas godhanii waan taasisanii fi sodaan sunis abbaan koosaati koosnatti lolu waan taateef kana sodaachaadha kan guddanne. Disipiliinis kanatti irraa barree haalli aadaan nuti keessatti guddannes namoota gurguddaa fa'aan akkaatanatti haasoftu akkaatanatti yoo waa balleessite adabamtu baay'ee cimaadha. Amma ammaatti jira beeku sirna gadaatiin baay'ee beekamaadha. Bukkuutulee kan jedhamu jiru nu bira bakka sirnaa fi seeratti tumatan jechuudha. Kanaaf jaarsoliin wanta si ajajan dirqama raawwachuu qabda. Wanta badaa hojjettee argamta taanaan eenyumtuu si adabuu danda'a maatii keetiin alatti jiru waan taateef aadaan nuti keessatti guddanne baay'ee disipiliiniidhaan akka nuti guddannu godheera. Liidarshiippiitti naansiin jedhu immoo osuma nama kilaasii bakka bu'ee gaafa abbummaas dhaga'ama. Fakkeenyaaf baay'ee kan hin irraanfanne keessaa kutaa 9, 10 hoorumticha yookaan barsiisaan maqaa si waamu jira. Ani garuu kutaa 11 ofii kootiifan hoorumticha ta'etan kilaas ripireezentaatiifiidha. Hoorumticha ta'etan ijoollee maqaa waamaa ture. Kan maqaa waamee ijoollota yoo oolan kan itti dhiikamu. Anumatu kan eeyyama kennuuf turte jechuudha. Ana ture. Barsiisaan qabdan turtan moo amanamummaadhaan sunitti kennameeti? Barsiisaan yeroo sana maqaa akka nu waamuuf kutaa 11tti nu ramadame aartii yookaan dirooyingii nu barsiisa ture. Barsiisichi hojii argatee Finfinneetti galas. Magaalaa Finfinnee kanatti gaaf galu araarsaan maqaa waamuudhaanii manni barumsaa nutti murteesse. Ganama akkuma barsiisota ijoollee maqaa waamanii irra gubbaa dhaabbadhee maqaa waama. Yeroo sana ijoolleen isiniif ajajamu turanii jechuun ati barataa akka keenyaadha ati maal caaltaan maal kun hin jiru ture yeroo sana moo wantuma sirriitti wanta akka gaheen barsiisaan tokko bahutti waan ba'aa turtee fi si ajajamaa turan? Tokko kilaasii keessaa tokkoffaan ba'a yookaan cimaadha waan ta'adhee fi sodaan sunis jira wal kabajuun jira jechuudha. Akka ammaa kana poolisiin barnootaas hin banne wal kabajuun baay'ee jira. Dabalataan immoo yoo barataan tokko jeeqee baaseen barsoota yookaan immoo qindeessita mana barumsaatti waan hin kennuu fi bulchiinsa mana barumsaatti waan hin kennuu fi kennuun esseensi gorsanii maal godhanii deemu kilaasiidhaa bahuus hin barbaadan. Kilaasiirra alatti argamta taanaan mana barumsaatiin ari'amta. Sa'aatii barnootaa mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaatti barataan alatti argamu yeroo keenya. Alatti argamta taanaan sababa baateef amma barbaaddiyyuu himaa ooli daariiktarri mana barumsaa si ari'aa maatii kee fiddee deebita mana barumsaatti. Kanaaf isa sodaanis jira waan taateef hin jeeqanis immoo barattoonni keenya almost kilaasii keessa nama 45 hin baranna 45 isaaniiyyuu barnootaan giddu galeessarra jiru waan taateef nama jeeqaan argitu baay'ee isaa. Kompitiishiniiwwan garaagaraa kun yuunivarsiitii asii dhaqnaa achi dhaqnaa viijinii baay'ee si fuuldura kaa'aa deema mana barumsa keenyas waan taateef garatti jeeqxus hin qabdu. Kompitiishiniin barnootaa baay'ee guddaa waan taateef. Ayyee mee erga achii barattanii baatanii hoo yuunivarsiitiitti barattan? Ani kan hin baradhe akkuma mana barumsaa qophaa'ina Amboorraa kutaa 12 xumuree kan inni baradhe yuunivarsiitii kan inni dhufee baradhe asuma yuunivarsiitii Finfinneetti muummee injinariingiitti jechuudha. Isa dura garuu ramaddiin kan na qaqqabee veterinarii meedisinii magaalaa Bishooftuutti kan argamu ji'a 3 baradheen akka carraa ta'e namni achi keessatti rool moodeelii godhadhee haasa'u diiniin kolleejichaa Dr. Barsiisaa jedhamu isaantu maaliif as dhuftee naan jedhan kana barachuudhaaf garuu maal barachuu barbaaddaa jedhan interviiyuu na godhanii injinariingii barachuun barbaadan jedhanii kanaaf siifan jijjiiranii deemanii akka carraa ta'ee poolisiin mootummaa yeroo sanaa immoo paarsantiin 70 naachuraal saayinsii paarsantiin 30 sooshaal saayinsii akka barachuu qabutti jira waan taateef injinariingiitti jijjiirachuu dandeessu kan jedhu bara sana keessa ture. Dipaartimentii meedisinii fi veterinarii meedisinii dhorkanii warri kaan jijjiirachuu dandeessu kan jedhu naachuraal saayinsii irraa gara injinariingii jijjiirachuu dandeessu kan jedhu poolisiin mootummaa ture.
akka carraa ta'e nuyi wantoota baay'een immoo nurratti appilaayi ta'anii jiru poolisiin barnoota fakkeenyaaf 700 irraa nurratti jalqabee 500 keessaa qoramu turan duratti 700 irraa nurratti jalqabee 700 irraas qabxii gaarii namoonni fidan Addis Ababa Yuunivarsiitii galuudhaaf baay'ee kompitiishinii baay'ee qaba. Barattoonni mana barumsa keenyaa Yuunivarsiitii Finfinnee galuudhaaf kompitiishinii isaan godhan manneen barnootaa kan faana yoo ta'an ofii isaanii faana godhu ture. Fakkeenyaaf meedisiniin bakka Amboorraa dhufanii as galuu 500 ol fiduu qabu. 400 wayiin immoo Yuunivarsiitii biraatti dhaqxee nama damtaan taateef namoonni 500 ol fidanii dhufaniiru as. Nuti ciminni mana barumsichaa keessatti argitaa gaafa as dhufan ijoolleen nama 150 ta'anitti Yuunivarsiitii Finfinnee dhufne nuti. Barataa 150tu mana barumsa tokkorraa Yuunivarsiitii tokkotti ramadame jechuudha. Inni qabxiin inni barbaadu wanta achiif godhan yookaan fidanii fi akka carraa ta'e 451 fidee meedisinii otoo hin taane veterinarii meedisinii qaqqabe jechuudha. Kanaaf veterinarii meedisinii ji'a 3 baradhee akkuma isin jedhe Dr. Barsiisaan ansi jijjiireen dhufan jedhanii akka carraa ta'anii as dhufanii jijjiiranii dhufanii ani jijjiiramee 5 kiiloo yookaan immoo kiiloo 5 mooraa kiiloo 5 injinaringii gaafa nani galmaa'ee kilaasii jalqabu torbeetti manneen muummeewwan barnoota naachuraal saayinsii yookaan saayinsii uumamaa keessaa barattoonni barbaadan injinaringii galuu dandeessu namoota amma kanaa barbaadan akka jedhan beeksisa baasanii namoonni baay'een dhufanii jooyin godhan jechuudha. Kanaaf waggaa tokkoffaa qabee hanga waggaa 5ffaatti kilaas ripireezentaatiifiin ture. Gaggeessaan ture jechuudha. Barattoota yuunivarsiitii gaggeessuun immoo baay'ee ulfaataadha. Aadaa garaagaraa qabu, afaan garaagaraa qabu, amantiin isaanii gargarii jarreen kana walitti fiddee wanta isaan barbaadaniif barsiisaa faana biriijii yookaan immoo riqicha taatee isaa walitti fiduun iyyuu ulfaataa ture. Wantoonni akkasii jiru actually kana qofas miti gama amantiitiinis fellowship diidarii keessatti garee macaafa qulqulluu qo'atan ofii hundeessee ofuma kootii immoo gaggeessaa ture waan taateef wantoonni baay'een jiru. Chaalenjiin bu'aa bahiiwwan baay'eenutuma jiranii isaan kana keessa dabarree amma sa'aatii har'a kana geenye yuunivarsiitii akkuma giraajuweet godheen yookaan immoo akkuma eebbifameen abbaa taayitaa daandii Oromiyaa qormaata qorameen achi galee nan darbee jechuudha. Iddootiin dorgomutti darbeen gale eebbifamee naannoo ji'a 8 Rift Valley barsiisaa Amboo Yuunivarsiitii barsiisaa dabalataan immoo maanishiin imaataadhaan gurmoomnees konistiraakshiniis hojjechaa biiziin turan eebbifamee bariitusaa kontiraaktar biratti qacaramee hojjechaa ture. Kana keessa darbinee abbaa taayitaa daandii Oromiyaatti gaafa dhufu iskooppiin hojiidhaaf qabu bal'achaa dhufe. Oromiyaa guutummaa isaa irratti naanna'uun jira. Ani kan irratti qacarame monitoring and evaluation yookaan supervision ni jira. Achirratti qacarame naannoo Oromiyaa guutummaa isaa irratti naanna'uutu dhufe biyyan hin beekne. Ani gaati Amboon Finfinnee dhufee baradhee gaafan waggaa 5ffaa ga'u yuunivarsiitiin kan deemtee akkatti biyya bartu kan si godhu naannoo torbee 3f kan naannoftu jira turan. Gaafan daandii Oromiyaa galu garuu naannoo Oromiyaa guutummaa isaatti naannoleen ati montuun hin jiru. Gaafa naannoo Oromiyaa keessa deemtu uummattoota kibbaa keessa deemtaa, Somaalee keessa deemtaa, naannolee ollaa Oromiyaa ta'an hunduma isaanii keessa deemne kanatti biyya kana keessa naannoon hin geenye hin jiru jechuudha. Sababii kanaatiif achi waggaa 3 akkuma hojjedheen duras mul'atan mana mootummaa keessa hojjedha jedhuun qaba waan taateef achi dhaabbanni amma isin argitan guyyuubaan keessatti risheeshinii namoota 2-3tiin dhufnaan maaf kanan hojjennu hojiin keenya immoo kun kallattiidhumaan gorsaa jechuun baazee kontiraaktaras nama hojii piroojeektii hojjechiifatus caaltee argamuu qabda beekumsaan isaan gorsuu danda'uu qabda waan taateef. Injiinar gaafa miindaa nyaatanii mootummaa gaafa hojjetaa turtanii ofii keessanii immoo gara kanatti gaafa dhuftanii hojjettoota baay'eedhaa fi hojii gaafa bantan hojii gadhiistanii hojii haaraa jalqabuudhaaf kan dhuunfaa keessanii jalqabuudhaaf akkamiidhaan sodaanne. Baay'ee gaariidha. Hojiin addatti nuti hojjennu hin jiru. Dizaayiniin hojjechaa ture biiroo mootummaa gaafa hin jirus amma dizaayiniin hojjenna. Namoota dizaayinii hojjetan immoo kompitaantii kan ta'an finnee hojjechiifnu iddoo kanatti. Wantoonni namoonni yeroo baay'ee sodaatanii biiroo mootummaa keessaa bahuu jibbanii fi anama maatii qabaa maatiin koo riiskii garaagaraa keessa balaa garaagaraatiif saaxilamu jedhanii sodaatu yeroo baay'ee namoonni mana mootummaatti ba'anii hojii dhuunfaa isaanii gaafa hojjetan hojii dhuunfaa kootinis immoo galman ga'uu jilaata jedhanii sodaatu waan taateef sodaawwan kan lamaantu akka isaan mana mootummaatti ba'an isaan godha. Ani garuu wanta lamaafani mana mootummaatti ba'uu kan hin barbaade
dursatoonni abbaa taayitaa daandii Oromiyaati akkuma baheen miti dhaabbata kana kan hundeesse. Abbaa taayitaa daandii Oromiyaati baheeni bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hoogganaa biiroo ijaarsaa fi eeyyama ijaarsaa kennuu fi hordoffii ijaarsaa irratti itti gaafatamaa biiroon ture bulchiinsa Faasil Kilaaftootti. Achirraa ka'eeni namoonni iddoo sanatti argitu Oromoo marginalize godhu yookaan immoo alatti qoodu. Amma ogeessi tokko waa'ee Oromootiif raawwachuu mannaa yoo du'ee isaa wayyaa amma kanatti deemu. Kanaaf quuqamni baay'een nu keessa ture. Gaafa daandii keessa jechaa turus gorsitoonni injinariingii irratti hojii injinariingii daandii kanarratti gorsan hin jiran saboonni keenya baay'een isaan hin jiran. Maal godhu amma fakkeenyaaf supervision hojjedhaan saayitii jedhama gaati daandiin gaafa hojjetamu beekta saayitii sana irratti namoonni barbaachisan jiru namoota 5-6 kana qacaraatee achi ta'anii hojii kana nuuf hordofan yoo jedhanii nama tokko kan nama 2 ka'anii warra kaan dhiisu miindaa jarreen sanaa garuu inni kafala biiroon hin kafala maal sababii maal irraa ka'e jettanii gaaf laaltan kun immoo jarreen kun quuqama naannoo keenyaa hin qaban hojjetamee dhiisee kwaalitiidhaan hojjetamee qulqullinni isaa badee waan isaan galchuun qabu akka ittiin hubanna quuqama sana bakka buusuudhaaf yuubaa kan hundeessine. Akkuma seeraatti immoo hojii gorsaa injinariingii gaafa hojjettu ekspiraansii yookaan muuxannoo waggaa 5 walitti hoo qabaatte advaanteejiiwwan baay'ee argatta. Muuxannoo waggaa 4 guunne irraa waggaa tokko nuuf meegaa piroojeektii hojjechuudhaaf jechuudha. Piroojeektii miiliyoona 200-300 hojjechuu kan nuti dandeenyu ekspiraansiin kee seera biyyaati qabamuu gochuu dandeessu waggaa 5 saadoo ta'e wanta carraa gaarii qabaatta hojii injinariingii kana keessatti. Isa kanas quuqama isaa bahuudhaaf hojjenne akkana hin sodaanne kan na godhe maanni ani otoon abbaa taayitaa daandii Oromiyaa jiru kan hin gaa'ela dhaabbadhe otuma achi jiruus mucaa kan hin godhadhe mucaa tokkoon qabama. Kanaaf hojiiwwan ani hojjedhu dizaayinii otoon biiroo keessa jiru iyyuu namoota alaatiif sin hojjedha ture. Sa'aatii mootummaa otoon tuqiin galgala manatti fuudhee galeen hojjedha. Nan kennaaf horiin nama hojjetee fida malee horiin nama fidu waan taateef baay'ee salphaa ture. Sababii kanarraa kan qabaate ani kan duras immoo sitti meera mul'atuma mana mootummaa keessa hojjedheen tura achuma keessatti nafa kan jedhu mul'ata isaan qabu turan. Kanaaf gaggeessummaan akkamittiin biizinasii hojjetta xiqqummaa kooti qabee hojiiwwan baay'een hojjedha ture. Responsibilitiin ofiin of barsiisuu kan jedhu amma maatiin koo waa dhabanii waatti na barsan dhabanii miti ofiin of barsiisuu irratti irra baay'ee ergadhee jira. Qabeenyummaan ofii kootii horadheenan of barsiisuu irra baay'ee na gammachiisan. Amma yuunivarsiitii garuutti maatii kootiin kan naa godhaalee rakkisee miidhu. Qabeenyaan ofii kootii otuman jiru baadiyyaa keessa gaati qabeenya garaagaraa qabda. Beeddanni jiraachuu danda'a mukkeewwan garaagaraa dhaabdee jiraachuu danda'a isaan gurgurreeti kan nuti ittiin of fayyadaa turre. Kanaaf namarratti hirkachuu dhuman jaalladhu jireenya koo keessatti. Akkanan ba'uuna godhanii jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mee maqaa dhaabbata keessanii yuubaa jettan maaliif yuubaa jettan? Yuubaani sirna gadaa keessaa furanne. Sirna gadaa keessatti yuuba jechuun egaa gulantaalee gadaa baay'ee keessa darbiteetu abbaa gadaa taata. Abbaan gadaa waggaa 8 bulcha. Waggaa 8 bulchee 8 dabaladhachuu hin danda'u. Isa taanutti dabarsee kennuu qaba waan taateef. Kanaaf abbaan gadaa suni gaafa gadoomee gadummaa isaa dabarsee kennu kan otoo gadamoojjii yookiis immoo gadamoojjii jechuun sadarkaa dullooma dhumaarra gaaf ga'anitti otoo achi hin ga'iin maaltu jira yuuba jira. Yuuba tokkoffaa, yuuba lammaffaa, yuuba sadaffaa jedhee jira. Yuuba jechuun gorsaa jechuudha. Amma mootummaan yoo ilaalte mootummaan biyya bulchu iyyuu ni gorsoota baay'ee qaba. Gorsaan diinagdee jira, gorsaan siyaasaa, amantii wantoonni garaagaraa jira. Yuuba jechuun abbootii gadaa fi abbaa duulaa gorsa. Abbaan duulaa duula akka itti geggeessu, abbaan gadaa biyya akka itti bulchu gorsa. Gorsaa jechuudha. Kanaaf yuuba kan jedhu kana kan nuti achirraa furanne nutis maal goona hojii injinariingii isaa ta'u hojii biizinasii isaa ta'u lamaan isaa hojjenna jechuudha. Biizinasiin gorsinaa injinariingiin gorsinaa lamaan isaa waan gorsinuu fi gorsaa isa jedhu sana yuubaa jennee achirraa furanne jechuudha. Jecha Oromooti sirna gadaa keessaa dhufu. Baay'ee namatti tola. Mee akka Oromootti nuti saba guddaadha. Saba miliyoona hedduudha. Garuu nama hojii waan akkasii irratti hojjetu nama muraasa duwwaadha. Mee rakkoon kun Oromootu gorsuu hin danda'u moo Oromoo barachuu hin danda'u moo dhiibbaa irra jiraafidha moo mee maaliifidha jettanii yaaddu? Baay'ee gaarii gaaffii yeroo baay'ee qabuudhas kanatti na gaafatte Oromooni walumaa galatti biizinasii keessan turre jechuu dandeessa. Sababiin Oromoon biizinasii hojjechuu hin jaalanneef wanta lama jira.
Inni tokko Oromoon uumamumaan badhaadhee jira. Gadi ba'ee waa nyaachuu danda'a. Namichi tokko seenaa isaan sitti makchuwaali. Hidhamtoota siyaasaa biyya kanaatii fi abukaatoo ta'e hojjeta. Lammummaan isaa saba biraati. Amaaraadha. Biyya kana geggeessuus kan danda'u, balleessuus tolchuus kan danda'u saba Oromooti jedha. Maaliif jettanii yeroo gaafannaani Oromoon sammuu duroome qaba jedhe. Lafa duroome qaba. Qabeenyi isaas duroomaadha. Akkasumatti Waaqayyo uumamumaan waa kenneeraaf jedhe. Gadi ba'ee baala keessaa wanta barbaade wanta nyaatamu nyaadhaa jedhamee filatee argachuu danda'a. Waa qofforee yoo dhaabee waa nyaachuu danda'a jedhe. Kanaaf developed mind qaba. Scarce mind developed mind kan jedhamu jira. Kanaaf Oromoon biyya kana hin saamu tootti kennitanii Oromootti amananii tootti kennan hin saamu biyya kana maaliif qaba? Qabeenya mataa isaayyuu qaba. Biyya garuu haqummaadhaan geggeessuu danda'a. Maaliif saamee iddootti dhabuun qabu biyya isaatti keessa jira giddu galeessa jira waan taateef. Dabalata irratti immoo inni lammaffaani rakkoon siyaasaa saba keenya irra tureera. Rakkoon siyaasaa saba keenya irra ture maal godhaa? Saba keenya irraa wanta naannoon keenya qabdu saamaniitu naannoo biraatti hin duroomsu yookiin ofii isaaniitti ittiin duroomuu barbaadu. Scarce mind kan isin jedhu sun yeroo hundumaa hinata waan quufutti hin fakkaatu. Rakkoo keessa ture beeka waan ta'eef rakkoo sanatti deebi'ee waan yaaduu fi waan hamma barbaade yoo saame miileenaan isaa saamu kitilooma meeqaan isaa kitiloomii adeemu achittan deebi'ee waan yaaduuf yeroo hundumaa saamu. Naannoon keenya immoo akkuma isin jedhee namoonni keenya duroomoodha akkasitti naachuraali. Qabeenya qabu waan taateef chaalenjii keessa maaltu na galchee waan amma atumti mataa keetiin otomaatikii bira dhaqxee waan hojjettee jiraattu qabda. Barnoonni kee haa taa'u, hojiin kee profeeshiniin kee haa taa'u. Hin duutu. Biyya kaan namoota kaan biroo dhaqxe garuu lafti keenya kana nu baasuu hin danda'u. Maalti keenya akkasii wantoota sana ilaalu waan taateef giddu galeessa kana eessa deemuun barbaadan. Waraanni giddu galeessa kanattis Oromiyaa irratti banamuuf sababa qabeenya nuti qabnuuf hin alatti waa yakkinee miti. Kanaaf namichi sana yeroo hundumaan appreciate godha. Inni saba Amaaraati kan hubateera. Akka sabaatti sabni biyya kana ceesisuus danda'u geggeessuus danda'u Oromoodha. Tokko qabeenya uumamaan qaba. Lammata immoo hatuus hin beeku. Sirni ittiin bulaa ture sirni gadaa hanna hin keessummeessu. Kanaaf wantoonni kun jiru. Sababii kanaaf inni sabni keenya akka sabaatti immoo biizinesiiwwan akkasii kana akka hojii injinaringii kana hojii biizinesiiwwan garaagaraa kana kan inni hojjechuu jibbuu fi chaalenjiin jaalatu. Qaba siin jedheera qabeenya qaba waan taateef maaltu dhiphise maaltu akkasuma godhee kan jiruuf keessaa qabu. Yoo hojjetan garuu wantoonni hundumtuu naannoo keenya irra jira ittiin duroomuu danda'u bifa salphaadhaan jechuudha. Kanaaf dargaggoonni Oromoo amma sa'aatii kanatti baay'ee kan inni appreciate gochaa jiru dargaggoonni baay'een hojii mataa isaanii hojjechuutti deemaniiru. Maaliif carraan mana mootummaa galtee hojjechuu baay'ee dhiphachaa waan dhufeef hojiiwwan dhuunfaa isaanii waliif fakkeenya waggaa 2008 gaaf dhaabatu homaan qabu ture. Namoota numa kun dargaggeeyyiin nuti argitan kanatti walitti dhufee dhaabee amma garuu nama 500 miindeessee hojjechaa jira. Mootummaa miti waliif saba Oromooti Oromoo keessaa ba'ee Oromoo immoo deebi'ee fayyadaa jira. Kanaaf wantoonni akkasii kun baay'ee jajjabeeffamuu qabu. Baay'ee xiqqoodha. Parsantii 2-3 ta'u kun kan saba keenyaaf nuti gochuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf ammas dargaggeessi Oromoo maal gochuu qaba jechuudha. Walitti gurmaa'ee isaa ta'u, kophaa isaas haa ta'u wanta ulfaataadha jedhu kana cabsee deemuu danda'u qaba jechuudha. Biizinesiin biyya kana keessatti namni baratee amma biizinesii dhuma barattee sadarkaa digirii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa biizinesii barattee biizinesii hojjechuu sodaatu Oromoo. Akkuma isin jedhe chaalenjii kana keessa maaltu na galchee asii waan jedhee kana qaba. Inni dhuma amma immoo sa'aatii kanatti waggoota 5-6 kana asitti dhufe immoo maa inni generation gaappii jira. Education policy badeera amma karaa qaxxaamuraadhaan akkamittan qarshii argadhaatti barata namni maleeni hojjedhee akkamittan duroomaatti barachaa jiru. Karaanuma qaxxaamura gabaabaadhaan akkamittiinan dafee duroomaa. Inni kun immoo maal jechuudha karaa qaxxaamuraatiin daftee duroomuu jechuun immoo maal hojjettaa malaamaltummaa hojjettaa hinatta. Inni kun immoo assaayimentii biraa sammuu keetiif kennitee jiraachaa jira jechuudha. Sammuu kee si nyaacha diklaayin gochaa deemta gaafa akkas gootu immoo hanni malaamaltummaan maaltu godha jireenya keettis assaayimentii ofitti kennitaa adabbii biraa ofii keetii of adabaa deemta jechuudha. Kanaaf wantoonni jajjabeeffamnedha isaan akkasii. Isa kan Oromoo gad godhee riisoorsii qabu qabeenya qabnutti akkuma isin jedhe uumamaan kan badhaan sanatti hin hojjenna taanaani wanti Oromoon hin roobneef hin jiru. Biyya kana dhiisii Afrikaa jijjiiru wanti dadhabamneef hin jiru. Kana natti fakkaate. Hayyi baay'ee gaariidha. Mee iyyuu baan har'a sadarkaa maalirra jira nama meeqaaf hojii banee jira
gara fuulduraatti immoo kaayyoon isaa maal fakkaata daawwattoota keenyaaf fira. Baay'ee gaariidha. Yuubaan akkuma siin jedhee wantoota baay'ee gorseera hanga ammaatti hanguma jiru irratti iyyuu wantoota baay'ee gorseera. Biiroodhumaan dura hojjechaa ture siin jedhu abbaa ta'ee Taadaan Durumiyaa biiroo muummee isaanii dizaayin gooneerraa fi waliif konistiraakshiniidhaaf hoteela hojjenneerraa fi waliif daldalaaf indastiriidhaafis immoo indastiriiwwan garaagaraa hojjenneerra. Kanaaf kana qofa miti. Lead Star Academy-dhaaf Naqamtee irratti. Kan damee Naqamtee irra jiru. International Academy-dhaan jiru isaaniifis dizaayinii isaa bareedaa hojjenneerraa fi amma immoo biyyoota konsaltaantota yookaan gorsoota akka keenyaa wal fakkaatan biyyoota garaagaraa keessa jiran faana waliin hojjechuudhaaf memorandum association dhaabbilee lama faana biyyoota alaa international gochuuf jechuudha. Ammaan hin gootu taanaan boreessaa fiddee gochuu hin dandeessu waan taateef mallatteessineerra mallattoo walii mallatteessine qabna. Ameerikaadhaa kan dhufanii faana mallatteessan jiru. International biidingi abbaa'u isaan faana dorgomnee nuti hojjennu jechuudha biyya kana keessatti. Kanaaf amma maal hojjechaa jira hojiiwwan baay'eetti dhimmee seenurrayyuu faawundeeshinii dhaabbataa bareechaa jirra. Ammoosuma humna amma qabnu nuti hojii injinaringii fi arkitektii sadarkaa sadaffaadhaan jalqabne amma sadarkaa tokkoffaatti guddanneera sadarkaa tokkoffaarra jira. Amma sadarkaa tokkoffaarra jirtu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Dabalataan immoo injinaringii qofa miti kan hojjennu. Biizinesiis hin hojjenna. Baasummaa yookaan fiizabilitii istaadii hin hojjenna. Taaksii mootummaatu hin jalqabne eeyyama isaa nuu kennee mootummaan hin jalqabne malee taaksa jente yookiis immoo bakka bu'aa taaksii kan mootummaa nama baatii tiiwoochii sassaabu kana mootummaa bakka buunee sassaabuudhaaf immoo eeyyama isaa fudhanneerra. Manaajimentii irrattis eeyyama isaa qabna. Manaajimentii kwaalitii manaajimentii namoota leenjisuudhaan manaajeroota cimoo akka ta'an gochuudhaan eeyyama isaa qabna. Hojjechaa jirra asirratti iddoo baay'eetti hojjenneerra wantoota kanas. Amma sammaa kanatti immoo intarnaashinaali biyyoota 130 keessatti dhaabbata beekamu faana waliin hojjechuudhaaf faayinaal isteeppii irra geenyeerra. Eessa jira inni eessatti hundaa'ee hojjettanii Kaanaadaatti hundaa'ee dhaabbanni isaa waggaa 85 dura kan hundaa'ee biyya kana keessatti akka Itoophiyaatti konsaltaantii jira keessaa nu filateetu East Afrikaa irratti yookaan immoo Baha Afrikaa kana irratti nuti bakka buunee biidiiwwan gurguddaa kana akka hojjennuuf isaan faana agiriimentii mallatteessuudhaa fi hojjettoota qabdan nu dhiyeessaa jiraniiru waan taateef hojjettoota qabnu kana gaafa kibxata dhuftu dhiyeessineetiif appiruuf godhame taanaan isaan faana East Afrikaa irratti hojjenna jechuudha. Mee isaan sin filachuun keessan sin dandeettii fi kwaalitii hojii keessanii filataniitu moo maal irratti hundaa'anii sin filatan? Waa lama irratti hundaa'anii nu filatan. Kwaalitiin hojii jira. Google My Business kan jedhamu pilaatfoormiin jira. Pilaatfoormii sana Nooraad Noorwee Taraadoo Dirjiit kan jedhutu nu hojjete. Nooraad jedhama. Isaantu hojjeteetu biyya kana keessatti amma gadi baatee sarchi gochuu dandeessa. yuubaconsulting.com jettee yoo sarchi gootes hojii konsaltaantii biyya Itoophiyaa kana keessatti injinaringii irratti hojjetettee yoo sarchi gootee nu hin jalqaba irratti nu argatta. Sababiin isaa inni $200 isaantu fandi nu godhee hojii isaa nu hojjetee addunyaa irratti promoot nu godhan isaan. Hojiiwwan nuti achirratti poosti goonu amma fakkeenyaaf Lead Star siin jedhe kana abbaa ta'ee Taadaan Oromiyaa siin jedhe kana hoteelawwan garaagaraa nuti hojjenne real esteetiiwwan garaagaraa nuti dizaayin goone akka hojii qulqullina qabu nuti hojjennetti agarsiisaniiru waan taateef dabalataan immoo hojii injinaringii qofa otoo hin taane hojii biizinasiis amma namni hojiin ijaarsaan jedhu tokko ni baasaa hin baasuu kan jedhu ofii hojjennaaf feasibility study environmental impact assessment isaa nuti hojjetaaf biiroon isaaf eeyyamuudhaan nuti presentation yookaan difeenni godhaaf nuti falmaaf kun hin baasaaf kun hin baasonni mootummaa faana jechuudha. Dhuma irratti immoo dizaayinii hojjennaa fi dizaayinii hojjennee supervisionii isaa yookiis immoo hordoffii isaa sin hojjennaaf kwaalitii isaa jechuudha. Akkuma dhaabbataatti immoo dhaabbanni konsaltaantiin tokko kwaalitii ashuraansii akka dhaabbataatti qabaachuu danda'u qaba. Dookimentoota baay'eetu jira mana keenya keessa kan fakkeenyaaf arkitektii tokko gaafa qacaru hojiin hojjetu beekamaadha. Hojiin inni hojjetu sun immoo kwaalitii akkamittiin hojjetama kan jedhu waan turtii lafa keewwanni jira. Wanta baay'ee argaa waan dabarreeffama gamoon gaafa inni jallatee ijaaramu argiteetta karaan seensisaa gama baay'ee wanta lubbuu namaa baay'ee kan balleessu. Amma dooktarri tokko nama tokko yaalee doongora yaalitiin nama tokko iddoo. Injiinarri tokko immoo doongoree gamoo tokko ijaaree gamoon sun kufe taanaan namoonni achi keessa jiran hunduma isaanii kufu. Namoota 200-300 tokkotti arguu dandeessa. Mana barumsaa wantoonni garaagaraa kun public service iddootti gaggeeffamutti argite
tajaajila hawaasaa sana keessatti namoonni baay'een kumaatamatti lakkaa'aman al tokkotti baduu danda'u. Kanaaf eeggannoo cimaa kan barbaadu jechuudha. Sababii kanaatiif kwaalitii kanaa hojjennee kwaalitii ashuraansii qabna hin argusa. Kan nuti ittiin filatamneef sababii kanaatiif jechaadha. Kana dhaabbileen baay'een umurii dheeraa qaban kana qaban. Nuti immoo seet goonee waan nuti keewwanne jira. Hojjettoonni keenya amma gaati kan nuti dhiyeessuudhaaf deemnu isaan kan nu gaafatan hojjetaa dhaabbataa 5. Kontiraataan kan hojjetan immoo 8 nu gaafatan walitti meeqa nama 13 jechuudha. Nuti garuu hojjetaa dhaabbataa 8 qabna. Warra kontiraataan hojjetan nama 3 4 namoota 4 qabna. Nama 12 qabna jechuudha. Kan isaan nu gaafatanii walitti kwaalifaayiid goona waan taateef sodaawwan nama siin jedhe kan hin qabne jechuudha. Kanaaf fuuldurri yuubaa baay'ee imaanaan akka dhaabbataatti nu harka jiru akka naannootti akka biyyaatti nuti qabnu baay'ee guddaadha jechuudha gara fuulduraatti. Hojiiwwan injinariingii keessatti wanti nuti hojjennu wantoota 3 jira. Isa kana toon biraan darbu waan taateef yaada namni hojiin hojjechiifatu dhufu akkuma jirutti furannaaf. Dabalataan fedhii isaa eegdaniif jechuudha. Fedhii isaa kanaa godhannaan isuma goonaaf nuti. Lammata irratti immoo mana keenya keessatti akka seeraatti kan nuti baafannee jirru yuubaa keessatti hojii handuun hojjete yuubaan hojjechuu hin danda'u tasayyuu. Walirraa hatuun koppii gochuun tasan jiru. Dizaayiniin kun baay'ee bareeda namarraa koppiin goonu. Fuuldura keetti kan argatu kooperaatiivii baankii hojjennee turre kanaan dura shaashamanneetti kan hojjetamu. Kooperaatiiviin gubbaa isaa olaalte kuuppeedha. Kuuppe jechuun kooperaatiivii ibsaa. Isaan kan nu godhan hin jenne garuu nuti dabaleef bareedinatti dabaleef sirna dallaansaa irra deemte immoo siinqee fi kolaniinsaa yookaan dallaan dhaabbatu siinqee fi bokkuurraa hojjetan abbaa gadaati. Maalummaa Oromoo agarsiisa iddoo sanatti. Wanti nuti goonu yaada keenya furanna. Naannoo irratti immoo maal qabaa kan jedhu. Ati immoo akka dhaabbataatti akka namummaa keetti maal qabdaa? Aadaan Oromoo maaltu keessatti calaqqisiifamuu danda'a kan jedhu irratti daballa. Sadaffaa irratti immoo seera injinariingii kamiyyuu eegnee hojjenna. Wantoonni sadan kun nu biratti tuqamuus hin danda'aman jijjiiramuus hin danda'aman. Ayi baay'ee namatti tola. Mee yuubaa irraa boru maal eegna? Mul'anni isaa garamitti deemaa jira mee? Baay'ee dinqiidha. Mul'anni isaa yaa mul'anni achievable ta'uu qaba yookaan immoo galma ga'uu qabna innee waan yaannuu fi inni jalqabaa yuubaan baraan hin daangeffamu araarsaan iddoo kana jiraatee jiraachuu baate hojiiwwan amma si eere sadan isaanii dirqama hojjetamu. Walumaa galatti yuubaan mul'anni isaa maa'inni addunyaa kanarratti hojii injinariingiitiin dhaabbata beekamaa qulqullinaan sadarkaa tokkoffaa irra jiru. Dhimmamtoota isaa yookiis immoo kilaantii isaatiif satisfaakshinii yookaan immoo itti quufinsa kanaan kan nuti mul'anni keenya. Baay'ee bareedaadha. Mee namni har'aa waa'ee diizaayinii barachaa jiru tokko yookaan gara dhaabbata keessanii si wajjin hojjechuuf gara keessanitti dhufuudhaaf mee jabaatee baratee ga'umsa gaariin qabaachuun isaa akkuma jirutti ta'ee mee maal guutuu qabame namni tokko. Mammaaksa Oromoo keessatti maaltu jira? Qeerransa eegeen qabanii yoo qaban immoo gadhiisanii jedhu. Maaliif qeerransa eegee qabdee yoo gadhiiste deebiisi nyaata? Nama nyaata. Hojii nuyiif hojjechuu dhufuu isaayyuu miti. Namni barnoota isaa baratu, hojii isaa hojjetu, wanta qabate sana sirriitti diteelii isaa bal'inaan beekee haa hojjetu. Barnoota isaa namoonni baratu haa baratan bal'inaan beekanii. Wanta boru hojjechuudhaaf jedhan barnoota keessatti saayinsii isaa sirriitti haa beekan. Namoonni nuti akka carraa ta'ee ani ijaan nama beekuuf ijaan immoo isa cimina isaa argeef nama hin qacaru. Akka dhaabbataatti wantoonni akkuma isin jedhan nama iyyuu qacaruu hin danda'u. Namoonni qacaran jiru kutaa nama qacaru jira. Kutaa'umna nama. Isaantu beeksisa baasee ani wanti nan godhu kwaalifikeeshinii yuubaan barbaadu keessa namni kun seenuu danda'a kan jedhu intarviiyuu qofan godha. Akka koreetti irratti nama dheen godhaan alatti poointii nan barbaadu hin guunne taana hin qacaru. Kanaaf wantoota boru yuubaa maqaa isaa balleessan gudwiilii dhaabbata keenyaa kan balleessan namni godhu disipiliinii wantoonni baay'een jiru. Ani gaafa yuunivarsiitii baradhu namoonni barsan namoota gurguddoodha.
injiinaroonni jiru, dooktaroonni jiru, piroofeesaroonni jiru. Wanti isaan ekspiriyaansa isaarraa nu qoodaa dhufanii biyya kana keessatti bara dukkanaa jechuu dandeessa. Bara faranjiin qofti biyya kana keessatti dhufee dizaayinii hojjetu keessatti namoota baratan nu kan nu barsiisan. Yuunivarsiitiin keenya yuunivarsiitii hangafa waan taatee fi muuxannoowwan garaagaraa qabu. Isa sanan eksarsaayis gochuu barbaadanis akka ogummaa kootti ana injiinara ta'ee otoo hin jiru hojii injiinaringiitiin namni akka nama abaaru jaaladhu. Ani qoftis immoo hojjedhe osoo hin taane yuubaanis jireenya isaa keessatti kana yuubaatu hojjete namoonni as keessa jiran sirrii miti doon godhanii kireezimii akkasii akka inni as keessatti qabu barbaadu. Kanaaf dursuma maalan gochuu qaba. Kwaalitiin an barbaadu keessa namoonni kun galuu danda'u dandeettii kana keessa jiru jennee lafa keewwanne rakkuma isin jedhe kwaalitii ashuraansii jira. Injiinara elektirikaal injiinaringii qacaruudhaa fi kwaalitii ashuraansii sana keessa waan qabnu wanta kwaalitii kana keessa nama darbuu danda'utu dhufa kan jiru tokko ishii miis godha taanaan miis godheera waan taateef hin galchinu as keessa. Kanaaf kompiitaanti ta'uudhaaf namoonni wanta qabatan sirriitti beekuun baay'ee murteessaadha. Isa beekta taanaan nama sin dhibduu, nama sin rakkistuu, ofii keetiif sin rakkattuu beektee hojii kee hojjetta jechuudha. Hojii keetu gooftaa keetii ni biratti. Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Mee gaaffii sin gaafadha. Injiinar namni hojii hojjetu muuxannoon nabu, mudannoo sin nabu. Mee maaltu sin mudatee beeka? Baay'ee gaariidha. Kan yuunivarsiitii yeroo baradhu na mudate irraa si ka'a. Yuunivarsiitii yemmuu barannu akkuma isin jedhe veterinarii meedisinii galee ture. Dallaa sana keessatti immoo nyaata gaafa fudhattu biifeedhaan fudhatta. Yuunivarsiitii Finfinneetti. Bishooftuu kaampaasii bishooftuu deemte jechuudha. Kaampaasii hundatti osoo hin taane jiru kanaaf jedheni. Kaampaasii meedisinii fi veterinarii meedisinii keessatti biifeedhaan fudhatta. Kanaaf nyaanni ati dirqama nyaachuu qabdu jira. Veterinarii meedisinii keessatti innis maayinni fuduraa muduraa dirqama fudhachuu qabdu. Ani garuu nyaataan barbaade keessaa. Maaliif sana dirqama maaf godhan? Nageenya yookaan fayyinni namootaa kan inni eegamu fuduraa muduraa nyaachuudhaan jedhanii waan amananii fi kaampaasichi dirqamsiisa. Kanaaf fuduraa muduraa otoo hin fudhatinan nyaata kan fudhadhee dhaqee taa'e. Titeenyaan kan tiikarii jedhamte gaati. Nama akka nyaatte mallattootti godhu. Nyaannittee kan adda si baastu maallagooti bakka nan taa'u qabdee kootu kana fudhattu nyaadhu. Dirqama ammoo. Dirqamaan. Isin maalirra dabartan sila? Ani raafuudha. Raafuun jira, raafuu maraa. Hundee diimaan jira, timaatimiin jira, qaaraa sin fudhatta barbaada. Sanamuun jaallattan turtanii isin? Nan jaalladha garuu yeroo sanatti hin barbaanne. Achumaan dirqama kootutti fudhadhu naan jetteen fudhadhee erga guyyaa sanaatti dhiisee hin beeku. Yoo fedhii isaan qabaannes hin fudhatta. Fedhii isaan qabaannes sun pirinsipilii keenya bira darbuu hin danda'amu kana dirqama keessan nyaattu. Oraddeetiin isaan hin kennu. Erga fudhattee immoo yoo sin taane ta'e dhiisuu hin dandeessu? Achitti dhiisuu dandeessa. Achitti dhiisuu dandeessa. Inni kun mudannoo kooti. Inni kan biraan immoo hiriyaan keenya jira. Inni meedisinii barata. Nuti veterinarii meedisinii barna turre. Maal godhaa nyaanni guyyaa jimaataa dhiyaatu kaaffee keessatti kaaffeen aktuwaalii lamatu jira gosa lamatu jira. Kaaffeen tokko keessatti bakka lamatti jechuudha. Kan kiristaana ta'anii fi amantii biraa ta'an musliima kan ta'an nyaata garaagaraa nyaatu. Karaan seensa keenyaas gargar ture. Kanaaf mucaan kun nyaanni gaafa jimaataa dhiyaatunii fi sooma waan taateef nyaata gaarii miti jechuun warra kaaniin guyyaa kaaniin gaaf laaltu gadi bu'aadha guyyaa gaaf sana. Sanaaf maal godha mucaan kun gaafa jimaataa immoo musliimotaaf kan dhiyaatu nyaata gaarii ture. Musliimonni immoo akka guyyaa boqonnaa isaaniitti jimaata sirriitti nyaatu jechuudha. Jumaarraa dhufu maal jedhanii waan taateef laaqana gubbaatti nyaata gaarii dhiyaataaf ture. Kanaaf maal godha ishii karaa keenyaatti daansii dhungootuudhaan dhufee nyaateetu naannee karaa biraatiin. Karaa barrii karaa musliimaa naqeetu nyaata isaanii fudhatee nyaata. Mucaan kiristaanadha. Nyaata isaanii nyaateetu baa sanaa booda garaan dhukkubee maaliin jira maaliif nyaata baay'ee nyaatee quufeera waan taateef ani gaati kan hunda isaa nageenye mucaan hiriyaan keenya keessaa immoo namni lammaffaan immoo jira inni immoo abdiin bara akkas godhe ijoollee jedhee nutti haasa'a sanaa booda astiin ture amma guyyaa irraatti iyyuu abdii guyyaan jimaataa nyaanni kee maa inni enneetu itti qoosna amma guyyaa irraatti mucaan eebbifamee meedisinii eebbifamee hojiidhaaf kutaa biyyaa irra jira amma nyaanni kee inni guyyaa jimaataa moo maa inni abdii jennee tamamatti qoosna. Guyyaa tokkotti islaamaaf kiristaana ta'e amantii jechiise. Amantii lama qabaate guyyaa tokkotti jechuudha. Garaagarummaa daqiiqaatti kun mudannoo sadarkaa yuunivarsiitii jirudha.
sadarkaa gadiitti immoo ani baay'ee akkoo koo biratti waan guddadhee fi firiidamii nan guddadhe baasee namni maa akkas gootee akkas ta'e hin jiru. Akkoon akkas ta'u guddistes. Akkoo koo kophaa koottan akkoo koo biratti guddadhee akkoo koo neseensi haati koo maatii ishee keessaa mucaadhumaati. Ani immoo maatii koo keessaa walakkaatti na dhaladhe. Anaa olis nama sadii jira, anaa gadis nama sadii jira. Anaa gadi kan jirtus dubara, anaa ol kan jirtus dubara. Dubara lama qabna, lamaan isaanii gidduutti natu dhalata. Maaltu uumama yaa baadiyyaa keessatti afooshaan jira. Afooshaa namoonni farsoo kanatu qophaa'a. Farsoo dhuganiitu hin machaa'u. Sanaa booda achi keessaa dubartiin tokko baay'ee dhuguurraa kan ka'e hin balaqqamti turte. Ol deebisti. Ol deebisti. Gaafa ol deebistu ahaa gaaf jettu karaa gadii isin dubbatti. Hin dhuufti jechuudha dhufu. Sanaa booda ani immoo dhaabbadhee tan ajaa'ibsiifadhee dhaabbadhee dhaggeeffadha. Dhaabbadhee nan dhaggeeffadha. Yeroo lama sadii irra deebitee baay'ee na ajaa'iba ta'itan. Afaan inni akkas haa ta'u karaa sana homaa inni baay'ee na ajaa'ibsiifadha. Sana booda dhumarratti maaltu ta'a? Gaafa ishiin sadaffaa irra deebitu ammasitti deebitii ijoolleen jedhe sagalee guddaadha. Amma guyyaa irraatti iyyuu namoonni iddoo sana maal naan jedhu ammasitti deebitii araarsaan jedhameetu akkama maksatti qabamee jira. Daawwattoota keenyaa Injiinar Araarsaan barreessaa boordii keenyaadha. Ergaas dhufne immoo waan baay'ee irraa barannee muuxannoo gurguddaa irraa fudhannee isiniifis isinirree jirra. Akka badhaasaatti waan kana kennuufiin barbaada. Mee fudhan akka hodhaa. Waaw baay'ee galatoomaa baay'ee ulfaadha. Anumayyaa anaaf deebistanii kennitan jechuudha. Baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Kunis wanta ajaa'ibaadha baay'ee dinqiidha. Sagaatti keewwanni haasa'u nama. Baay'ee wanta namatti tolu keessaa maqaa saba bal'aa kaayyoo bal'aa qabatee dhaabbata hundaa'ee dhaabbanni waliif akka walii galaatti ilaalle keessumaa immoo waldaan aksiyoona daldalaa fi industirii waliif ijaan boordi ta'es qofas miti yeroo baay'eetti gammadaa dhaabbata hojjetu keessaa dhaabbata tokkodha. Maanni industirii irratti hojjeta, daldala irratti hojjeta. Isa kana qofa otoo hin taane biyya kana keessattis lafa kana irrattis dhaabbanni waliif hundi isaaniiyyuu haa hojjetan maalaa jedhan durooma uummata Oromootiif dhaabbata onnatee ka'eedha dhaabbanni waliif. Dhaabbanni daldalaa fi industirii achi keessa wanta adda isa godhu garuu industirii sabni keenya argatee hin beekne. Hojii of harkaa qabnu fakkeenyaaf buna irratti hojjennaa, shaayii irratti hojjennaa, warshaa daakuu qabna. Wantoonni kuni uummata keenya marjinaalaayis warra godhanii turan. Shaayii nuti oomisha ittiin fayyadamu. Buna nuti oomisha ittiin fayyadamu. Amma garuu dhaabbanni daldalaa fi industirii waliif maal gochaa jira? Bakkeewwan garaagaraatti industiriiwwan uummata keenyarraa akka isaan itti fayyadamne garuu irraa fayyadamaa saboonni kaan turan bakka buusaa jirra jechuudha. Kaayyoon keenya inni guddaanis kanadha. Kanaaf uummanni Oromoo ispeeshaalii politikaalii siyaasaan gara dhiyaarra kan jiran uummanni keenya baay'een isaanii diinagdee keessaa ba'anii akka isaan ta'an buna isaanii fuudhanii gurguru qotee bulaa maasii isaarra dhaqanii tuuqaa ooyiruu isaarra dhaqanii irraa fuudhanii gurguru ekspoorti godhu eenyu godhaa saba biraati. Uummata keenyaaf garuu infiraastraakicharii hojjetan hin qaban daandiin hojjetameef hin jiru bishaan hojjetameef hin jiru otoo isaan irraa fayyadamu. Kanaaf nuti maal gooni sa'a sabni biraa ilmatu ta'an jechuudha. Isa kana bakka buusuudhaaf quuqama qabnurraa ka'eeti. Dhaabbatumti isaayyuu immoo hundaa'uun waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliif jechuudha. Kanaaf hojii boonsaa sadarkaa amma irra ga'e irra ga'uudhaaf chaalenjiiwwan baay'een keessa darbee har'a ga'eera. Waggaa 3 reef erga dhaabbatee wantoonni hojjetamu akkuma isin jedhe piroomoshiniidhaanis wanta garaagaraatiin garuu iddoo hundumatti kutaa Oromiyaas haa ta'u biyya alaas haa ta'u fudhatama qaba amma sa'aatii kanatti. Amma immoo indastiriiwwan gurguddaan nuti itti deemaa jiru kan akka warshaa daakuu, warshaa zayitaa, inni amma isin jedhu warshaan bunaaf shaayii mana kana keessatti hojii jiraate shaayis tan agarsiisa oomisha isaa. Kanaaf wantoonni kun hundumti isaaniiyyuu bu'aa maalii jechuudha. Bu'aa wasiin kennaa naa kennitan anaaf kennitan kan jedhe kanaaf. Kanaaf waliif borus amma wanta xiqqoo hojjenne akka bal'ina saba keenyaatti wanta xiqqoo hojjenne wantoonni nuti hin hojjenne immoo hin jiru gaafa dhaabbannu wanta hundumaa lafa kanarratti kan biizinasiidhaan Oromoo guddisuu danda'u Oromoo dagaagsuu danda'u hojjennee waan kaaneefi akka dhaabbataatti dhaabbanni baay'ee cimaa boordii cimaa hojii gaggeessaa cimaa hojjettoota cimaa qabu waliif hundumaa keessaa yoo laallee waldaa aksiyoona daldalaa fi industirii waliif baankilee garaagaraa faana gaafa dhaqne hojiidhaaf hundi isaanii banaadha. Gama mootummaatiin yoo dhaqne banaadha. Amma indastiriiwwan nuti
abdiin nutti hojjechaa jiru yookaan burraayyuutti hojjechaa jiru indastiriiwwan salphaa miti. Warshaa bunaa nuti amma pirooses gochuudhaaf kan dhakaa'u, kan daaku, kan saamsu yookaan kan ashagu kana gaafa hojjennu waan salphaa fakkaata. Kanaan dura hojjetameef hin beeku saba keenyaaf. Otoo ekspoortii yookaan alatti yoo ergu baanne biyya keenya keessatti maqaa waliif yoo hojjenne nutis hojii keenya irraa durooma. Saboonni keenyas irraa fayyadama. Dargaggeeyyiin akka keenya akka keessanii kunis immoo keessatti qooda qabaachaa irraa fayyadama. Baay'ee gaafa hojii kan hojjennu mootummaa sappoortii gochaa jiru yookaan gargaaraa jira. Hojii dhabdummaa hir'isaa jira jechuudha namootaaf carraa hojii banuudhaan. Kanaaf akka biyyaattis akka addunyaattis hojii nuti hojjennu hojii namni guyyaa guyyaadhaan barbaadudha. Fakkeenyaaf buna otoo hin dhugin baate namuun machaa ooltaa. Shaayiin kanadha. Nyaata makarooniin jira, biskuutiin jira. Dabalataan immoo wanti nuti amma dhiyaa Oromiyaa irratti hojjechuudhaaf yaalde akkuma biyyaatti ilaalte bosonni dhiyaa Oromiyaa irra jira. Bosona keessaa maaltu hojjetama? Wantoonni baay'een hojjetaman jiru. Gimbii irratti warshaa mukaa, Amboo irratti warshaa sibiilaa, Shaambuu irratti warshaa daakuu. Wanti nuti hojjechuudhaaf kaane kuni uummata keenya giddu galeessa rakkoowwan kanaan dura turan giddu galeessa kan godhatee rakkoo sana hir'isuudhaaf kan ka'e waan taateef onneen keenya ammas uummata keenya bira jira taanaani kana caala wantoota kutaalee garagaraa keessatti wanta baay'ee hojjechuudhaaf kaane jechuudha. Egaan daawwattoota keenya turtii goonitti akka baay'ee gammaddan abdii guddaa qabna. Yeroo biraa keessumaa biraa qabannee dhiyaanna hammasitti nagaan nu tura.